Ajajaan ABO Jalmaroo Dirribaa mootummaan Itoophiyaa guutumaan guutuutti kuftee jirti yeroo dhiyoo keessatti injifannoo qabsoo bilisummaa Oromoo ni mirkaneessina jechuun dubbatan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo keessatti waraanni faannoo uummata nagaa irratti waraana banuun namoota nagaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Buufanni xiyyaaraa Wallaggaa Bahaa naannoo magaalaa Naqamteetti ijaarame har'a eebbifame. Ayyaanni Iidal Adhaa waggaa 1445ffaan biyya keenya Itoophiyaa dabalatee akka addunyaatti haala gaariidhaan kabajamee oolee jira. Harka fuunee ashamaa hordoftoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan guutuusaa qabannee isinitti dhiyaannee jirra. Ammas irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Iidal Adhaa waggaa 1445 isin ga'e isin jenna. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuumaa YouTube keenya akka ta'an jecha gara odeeffannoo keenyaa isin dabarsina. Ajajaan ABO Jalmaroo Dirribaa mootummaan Itoophiyaa guutumaan guutuutti kuftee jirti yeroo dhiyoo keessatti injifannoo qabsoo bilisummaa Oromoo ni mirkaneessina jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jalmaroo Dirribaa waraanni mootummaa raatofte waan qabattu wallaallee jirti yeroo dhiyoo keessatti akka dargiitti aangoo gadhiiftee ni baddi jechuun dubbatan. Akka Jalmaroon dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa akka yeroo dargii baduuf ta'utti ilmaan Oromoo dirqamaa waraana ergaa ture sanatti mootummaan ammaas ilmaan Oromoo bakka hundaa guuree waraanatti ergaa jira jechuun dubbatan. Kun immoo kan mul'isu diinagdee fi waraanni dadhabuu isaa ibsaa jedhan Jalmaroo. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessa kan jiran yoo ta'u naannawa Finfinnee guutumaan guutuutti marsee jira jedhan. Qabsoo godhaa jiruun milkoofnee jirra milkaa'as jirra yoo jedhan Jalmaroo Dirribaa yeroo dhihoo keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo galmaan ni geenya jechuun dubbatan. Kanaafuu dukkanni barii jala hammaatu ifti barii bilisummaa aduun isheen alaabaa Oromoo moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisa handhuurri ishee sun ifa aduu sana taate aduu barii bilisummaa arguuf jirruu taate suni mallattoo ifti dhufuu dukkanni barii jala hammaachuu sanaa sadarkaa sanarra geenya. Mootummaan kanaan dura waan inni itti rarra'ee turetu caaseffamni biyyittii keessa jiru hundumtiyyuu hojii dhaabee humna waraanaa irratti qofaa rarra'ee wanti humna waraanaatti rarra'ee jiru suni amma humna waraanaa sana keessaan seenanii borobboraniitiniini muka guddaa jabaa fakkaatu yoo ilaalu rirmi garuu keessaan seenee miciraan isaa mar'ummaan isa gidduu jiru jabina mukichaa sana argisiisu nyaatee boossosee gaafanni biyyoota gadi ba'ee argita. Mootummaan kun akkas amma sadarkaa bara dargii jaarroleen as keessa yoo jirtu ta'e mallattoo xumura dargii humnaan dargaggeessa mandara keessa gabaa keessa bakka meeqatti deemee qabee humna waraana godhachuu achi booddee gara Jibuutti deeme mallattoo sanatu jira. Dargaggeessa baay'inaan lafanni jimaa qabu baay'inaan iddoonni bakkee bashannanaa naannoo puulii taphatan naannoo oolmaa bakka adda addaa silaa hojiin hin jiru dargaggeessi hojiin qabu. Itti dabaluunis ijoollee Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif waamicha godhanii jiranii. Buufanni xiyyaaraa Wallaggaa Bahaa naannoo magaalaa Naqamteetti ijaarame har'a eebbifame. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kun waggootaaf harkifataa turus amma xumuramee tajaajila kennuu jalqabee jira. Buufanni xiyyaaraa kun maqaa luba guddinaa tumsaan moggaafame sirna eebbaa buufatichaa irratti afayaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taagazaa Caafoo fi ministeera geejjibaa Dr. Alamuu Sibee hojii gaggeessaa buufata xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo fi hooggantoonni mootummaa naannoo fi federaalaa gamuun miidiyaaleen biyyattii gabaasee jira. Itti dabaluunis buufanni xiyyaaraa Dambidolloo hojii dhaabee ture bara kana keessa hojjetamee dhumatuun hojii eegaluu isaa miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo keessatti waraanni faannoo uummata nagaa irratti waraana banuun namoota nagaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Duguuggaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru mootummaa Itoophiyaa dabalatee itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Qondaalaa jedhamu keessatti waraanni faannoo uummata nagaa cidha gaggeeffatu irratti gaafa guyyaa waxabajjii 14 bara 2024 waraana banuun namoota nagaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Akka jiraattonni jedhanitti waraanni gocha sukkaneessaa uummata nagaa irratti fudhate kun leenjifamtoota waraana mootummaa Itoophiyaa kan turan yoo ta'u yeroo waraana mootummaa Itoophiyaa turan sanitti ganda kana turan jedhan. Waraanni kun faannoo ta'uu isaatu shakkii qabna jechuun dubbatan jiraattonni naannichaa.
Ayyaanni Iid al-Adhaa waggaa 1445ffaan biyya keenya Itoophiyaa dabalatee akka addunyaatti haala gaariidhaan kabajamee oolee jira. Ayyaana kana irratti musliimonni addunyaa irra jiran miskiina nyaachisuu, takbiiraa fi kadhannaadhaan dabarsanii jiru. Biyya keenya Itoophiyaattis haaluma wal fakkaatuun yoo oolu, haa ta'u malee rakkoon mootummaan Itoophiyaa uummata irraan gahaa jiru kan baay'ee nama yaachisudha. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee keessatti uummanni shakkii mootummaa irraa qabuun kan ka'e akka mootummaan nu hin eegne jechuudhaan qeerroon akka nageenya eegsisu godhanii jiru. Sababa kana irraa kan ka'e waraanni mootummaa dhiibbaa uummata irraan gahaa jiraachuun dhagahame. Haa ta'u garuu qeerroon haala gaariidhaan magaalattii to'achuudhaan akkamitti akka nageenya eegsisuu danda'u itti agarsiiseera. Gufuun nagaa qeerroo osoo hin taane qaama mootummaa ta'uu itti agarsiisee jira jedhan jiraattonni magaalichaa. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan maal goonamne jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti nagaan turaa isin jecha namoonni biyya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib maayitii keenya akka taatan jecha akkasuma laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa.